Ashama jirra jirtu hordoftoota koo chaanaalii Firaa'ol app jalatti warreen argamtan nagaa keessanii jirtu nageenya koo idduma jirtan maratti sinaa qaqqabu jedheeraa. Har'a immoo yeroo darbe yaadattu akkamittiin suuraa keenya Google akkaawuntii jala akka ol kaa'an isiniif qabadhee dhiyaatee ture. Har'a immoo akkasuma wanta haaraa qabadhee isiniif dhiyaadheera. Wanta haaraa kunis emailii keenya akkamittiin akka banannu, gmailii keenya akkamittiin akka banannu isiniif qabadhee dhiyaadhee jechuudha. Yeroo baay'ee ijoolleen baay'ee nama kan bansiifatan jechuudha. Yeroo nama kana bansiifatan iyyuu emailii keenya namni isinii banne sun suura keessan jala ol kaawwatan san namni isinii banne isa jala yeroo ol keewwatan icciitii keessan illee ilaaluu danda'a. Yoo ofii keessanii banattan garuu namni isin jala ilaalu hin jiru jechuudha. Kanaaf har'a barumsaan qabadhee isin dhiyaadhe kanaadha. Kallattumaan garasitti deemna jechuudha. Isin immoo warri chaanaalii kootiif haaraa taatan subscribe gochuudhaan gara keenyatti makamaa mallattoo bilbilaa ol kan jettu sana tuquudhaan nutti makamaa jedha. Maatii warri taatan immoo like share gochuudhaan gara keenyatti makamaa jedha. Amma kallattumaan akkamittiin gmail akka banannuu fi kan banne illee yoo namni illee nu banne akkamittiin namni sun irraa akka balleessu ofumaa ilaallee yoo ka ofii keessaniifis ilaaltanii tokko yoo namni isinii banne lammata immoo ofii keessanii akkamitti banachuu akka dandeessan isinitti agarsiisa jechuudha. Kallattumaan yeroo baay'ee browser ishee Chrome tuun ta'a Google tuun ta'a Gmail jalatti yeroo bantan bareeda. Google jalatti hunda jalatti illee hojjeta garuu kallattumaan nama garasitti deemna. Ishee kana argitu Gmail kana ishee irratti tuqa jechuudha. Sana booddee iddoo suurri keenya argamu jechuudha. Dhaggeeffattoota keenya garuu iddoo kanatti jechuudha. Ani amma email tokkichi waan asirra jiruuf malee ishee kana miti kan fidu jechuudha. Tuxxanii iddoo isin bansiisuudha namatti garasitti nama deemsisu sana tuttu jechuudha. Amma kallattumaan iddoo qubeen kaa jirtu kana jechuudha. Iddoo suurri keenyatti argamu kanan tuqaa. Aaraa banuuf jechuudha amma nuti kan deemnu. Kanaaf kallattumaa iddoo kana argitaniirtu. Aadanuuzar akkaawuntidha. Akkaawuntii haaraa jechuudha. Egaa kallattumaan gara sanatti deemne jechuudha. Amma Google kan jedhu kan argitaniirtu iddoo Google kanarratti kilik godha jechuudha. Egaa kallattumaan iddoo sanatti galle jechuudha. Email or phone kan jedhu kan argitaniirtu. Kallattumaan warreen immoo dursa email qabdan iddoo kanatti jechuudha kan fayyadamtanii. Amma nuti haaraa banuuf deemna jechuudha. Haaraa sila banuuf deemnu. Kallattumaan kireet akkaawuntii kana tunna jechuudha. Ishee olaantu kana tuttu jechuudha. For myself kan jettu kana. Maaliif ishee gadaantu kun banachuun dandeenye biizinasii warreen kaampaanota gurguddoo waan akkasii ta'anidha. Isarratti kan banatan nuti ishee kana tunna jechuudha. Sana booddee kallattumaan amma garamitti nama jechuudha. Iddoo maqaa keenyatti barreessinu. First name, last name maqaa abbaa fi maqaa keessan jechuudha. Maqaa kana barreessina jechuudha. Amma nuti ani amma fakkeenya yaalumaaf qabalu sila ta'eef waa xiqqoo barreessa jechuudha. Ishee kana maqaan jedha. Maqaa jedheera. Abbaa kana iddoo abbaa kanatti immoo manan jedha jechuudha. Ishee next jenna jechuudha. Kallattumaan iddoo kanatti nu fida jechuudha. Iddoo bara dhala waan akkasii ji'a waan akkasii guutaadha. Cal jettaniitu iddoo kanatti kanuma barbaadan guutu jechuudha. Sana booddee ji'a jechuudha. Guyyaadha isheen kunne guyyaadha. Ji'a kana immoo kanuma barbaadne irra goona jechuudha. Ingiliffaa isinii fida. Yoo immoo kan beektan ta'e guyyuma dhalattan irra gootu jechuudha. Kun yoo xiqqaate waggaa 20 as ta'u wanta hin qabneef bara 2002 jechuudha. Bara faranjootatti jechuudha. 2002 iddoo kanatti jechuudha. Immoo iddoo kanatti argitaniirtu kabajamuu iddoo kana ishee kana tuttu jechuudha. Iddoo kanatti dhiira moo dhalaadha jechuudha. Ani fakkeenyaaf amma dhiira meel iddoo jedhamtu kanatti an tuqa jechuudha. Sana booddee next jedha gadi bu'ee iddoo kanatti next sana tuqa jechuudha. Kallattumaan iddoo kanatti nu fida jechuudha. Maqaa abbaarraa iddoo ka'uu fi maqaa kan keessanirraa iddoo ka'utti kan nama fidu jechuudha. Kanaaf akka nuu qabatamuu danda'utti filanna jechuudha as keessaa. Ani amma fakkeenyaaf maqaa jedhe maqaa namaan jedhe
Kanaaf iddoo maqaa namaa jedhu kanatti tuqa jechuudha. Iddoo geengoo argamtu kana keessatti tuqeera filadheera jechuudha. Kallattumaan gara iddoo next jettu kanatti deema jechuudha. Kallattumaan iddoo kanatti nu fide jechuudha. Iddoon kun iddoon inni nu fide kun paaspoortii iddoo itti galfannu jechuudha. Paaspoortii yaadachuu dandeenyu tokko jechuudha. Paaspoortii yaadachuu dandeenyu tokko iddoo kanatti galfanna jechuudha. Innis 8 ol ta'uu qaba jechuudha. Ani amma akkuma dursa barreeffama intinidha. Akka hin raafatamne maqaan jedha ammasii. Ishee kana raayitii kanarraa ballee irratti mul'istu jechuudha. Akka isinitti mul'atu yookaan immoo raayitii kana irraa balleessitu jechuudha. Akka fedha keessaniitiin barreessa jechuudha. Sana booddee lakkoofsa 14 lakkoofsa fi barreeffama wal keessa ta'uu qaba jechuudha. Wanti kun kallattumaan next iddoo kana tuttu. Akkuma tuttan dhaggeeffattoota keenya amma iddoo kanatti nu fide jechuudha. Iddoo bilbila keenya itti galchinutti nu fide jechuudha. Amma ani bilbila koo itti galchee jechuudha. Bilbilas galchuu yoo baattan rakkoon qabu. Ani bilbilaan banuu barbaada waan ta'eef bilbila itti galchee jechuudha. Itti galcheera jechuudha. Bilbila ergan itti galchee iddoo next turtii iddoo kana argitaniittu kan tuqa jechuudha. Egaa dhaggeeffattoota keenya amma baneera jechuudha. Imeelii kanaani baneera. Imeelii kana yeroo baay'ee yeroo dursa imeeliin yeroo bantan jechuudha. Yeroo lama paaspoortii itti galchitu turtan jechuudha. Amma bilbilaan sila ta'eef yeroo dhiyoo keessa siitingii waan akkasii waan jijjiireeruuf googiliin jechuudha. Amma yeroo tokko itti galchitanii yeroo tokko namaa dhufa jechuudha. Amma kallattumaan inni keessa iddootti kanan tuqaa. Amma imeelii keenya bannee jechuudha. Banamee jechuudha. Kana booddee egaa dhaggeeffattoota keenya ani baneera imeeliin kun banameera jechuudha. Amma immoo kallattumaan iddoo kamitti deemna? Imeeliin kun baname moo hin banamne jedhuuf iddoo jalqaba kaanii sanatti deemnee xunne ilaalla jechuudha. Iddoo kana argitu. Egaa maqaa manaa jedhee iddoo ani itti bane ishee kana jechuudha. Kana imeeliin ammaa ni bane. Imeeliin kun banamte jechuudha. Ishii hordoftoota kabajamtoota chaanaalii Firaa'ol app jalatti argamta. Isinis immoo like share gochuun dagatinaadha. Maatii haaraan nutti makamtaan subscribe gochuun dagatinaa isiniin jedhaa. Amma kallattumaan garamitti deemna jechuudha. Iddoo namni illee nu banu ofii keenyaaf illee banan Google akkaawuntii 2 of jalaan qabaannu 3 of jalaan qabaannu jechuu yoo barbaanne yookaan namni sun nu ban akka of jalaa balleessu jechuudha. Namni sun ofiisaa itti fayyadamee haakni gochuu danda'a. Suura lakkaawwannaa waa baay'ee ciitii baay'ee ofiis itti fayyadamee nus itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kanaaf maal gochuu qabna? Of jalaa balleessuudhaaf ishee kana argitan jettu manage accounts on this device jetti iddoo kana xunna jechuudha. Lammaffaa irra kan jirtu kana xunna. Egaa amma akkuma xunneen garamitti nu oofa jechuudha. Iddoo ishee amma banne kana balleessuu barbaanna jechuudha. Yookaan isa duraallee balleessuu dandeenya. Isa lammaffaa irra jiru kana xunna jechuudha. Kallattumaan isarratti kiliikii goona. Kiliik akka innuma kiliik gooneen remove account kan jedhu kana dhufa jechuudha. Isarratti xunna jechuudha. Isa remove account jedhu kanarratti yeroo xunnu gara gadiitti maal cancel yookaan remove account kan jedhu kana gosa lama nuuf fide jechuudha. Remove jenna balleessuu barbaadduudha. Balleessuu barbaaddu iddoo sanarratti dhannee xunna jechuudha. Tuqeera badeera jechuudha. Kanaaf akkaataa kanaan imeelii keenya banachuu dandeenya jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota chaanaalii Firaa'ol app jalatti argamtan nagaataa fayyaataa isiniin jedhaa. Isin immoo like share gochuun dagatinaa. Maatiin haaraa akkasumas immoo nutti makamtan subscribe fi mallattoo olii ishee mallattoo bilbilaa tuquun dagatinaa isiniin jedhaa. Nagaataa fayyaataa.